Haati manaa caalaa bultumee siifan tashumee yookaan haati meelbaa mana baddee. Haati manaa caalaa bultumee siifan waan hedduu tokko nama gaddisiisu fuula feesbuukii irratti maxxansitee mana baddee jedhan. Mee maal takka uumame kan waliin ilaalu ta'a. Gara biraatiin immoo Abdii Raggaasaa yeroo hedduudhaaf yaalamaa ture egaa haala kanarratti argama. Waan hedduu tokko garaa nama nyaatudha. Mee waan jiru kan waliin ilaalu ta'a. Haati Faaxeetiif Abduseen ergasii dhukkee walirraa kaasaa turan egaa hamma immoo kunoo wal hammatanii maxxaash lanee bila waliin jedhaa jiru. Raajii Masarat maal jedhe? Torban kana miidiyaarraa Raajii Masarat nama jeesse. Paasterii Dingiddaa kanarratti egaa falmiin hedduun tokko ka'ee jira. Mee kanas kan waliin ilaallu ta'a. Maal qaalitti jennu jaamsuuf himoo? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarkafani hordoftotaaf kabajamtoota Oro Show akkam naaf jirtu jireenya afyaan akkamiin isiniin jedha har'as viidiyoo kabraatiin isinii deebi'eetan jira. Akkuma beekamu viidiyoo bobbaarsoo bashannansiisoo fi kan samoona kan immoo sooshaal miidiyaa ajandaa ta'anii achiifachaa deemaa jiran walitti qabadee isinii dhufeetan jira. Isin immoo qoqqoofsanii buna bira kaawwatanii fataa zanaa jedha. Ilaalu qofatu isinirraa eegama jechaadha. Kan hin jedhu maayinni akka tokko fufurdataniitu Oromoo maayinni. Qoricha Oromoo qofaa kennamaaru jirama. Qoricha Oromoo qofaa kennamaaru jirama. Isoo Oromoo ta'uun iyyuu qorichummaadha miti Oromoo. Miti viidiyoo tokko isinii qabadee deebi'eetan jira. Warreen gara chaanaalii kanaatti haarawaa dhuftan chaanaalii kana subscribe gochuun dagatinaa. 60 seenuu fi hundi keessanuu subscribe gochuun dagatinaa. Isoo wanti tokko isinittiin irratti yoo subscribe gootanii sun dhiistanis garuu anaan fayyada. Kanaaf walti sharuu mudiifni subscribe godha hundi keessan subscribe tuquun dagatina. Akkuma viidiyoo darbe irratti haasa'e egaa rakkina garaagaraa keessa jirtanii fi keessattuu warri biyya ormaa jirtan waa'ee biizinasa garaagaraa hojii garaagaraa biyya kana keessatti hojjetamuu danda'u waan garaagaraa akkaataa lafaallee akkaataa manaa waan jiru waan tokko nu mari'achuu dandeessu. Anuma isin mudatee namatti himattan dhabdanii rakkattanii nama waa gagaafattanu dhabdanii rakkatan bilbila kanaan imo telegiraamii waastaappiidhaan banaa jira achiin nuun dubbachuu dandeessisuun jedha gara viidiyoo. La ilaha illallah la ilaha illallah. Maayinni ija nu keessaa baaste miti Oromoo. Ija nu keessaa baaste waldi mucaan federaaloo itinatti fakkaata yoo diingata waan ani hin jenne laan isinii galee asii jettee gaati ani hin jennaa nama tokko isinii galee maa inni akkasii garuu nuqusadhaa malee nuqusadha haa ta'u gaa. Warri dhiiraa kun yoo dubartiin jaalatte akka isaaniitti of toluun jiru. Ofuma sitti tuulan kun dhugaa rabbi ofuma sitti tuulan santu akka ati daangaa san hin darbine si godha. Yeroo baay'een dubartootaaf kan filu maal akka ta'e beektaa? Uduu ofii jaalatanii heerumuu baatanii dhiira isaan jaalatutti heerumanii. Wayyaaf. Baay'ee gaafii isaa doo eeggadhu yoo hafe hoo. Dhiira san jaalannetti heerumuurra sitti hafee nama si jaalatu san heerumuu si wayya. Ati garas deemuu ni dandeessa. Gara dhiiraa san deemuu hin dandeessi. Kanaaf safuun daangaa kaa'ame daangaa qaba jechuudha. Kanaaf daangaa san uduu darbuu baannee namuma nu jaalatutti uduu heerumne nuti dhimma jaalachuudha yookaan nama san jaalachuudha dandeettii ni qabna waan jedhu saniifani warruma nu jaalatutti uduu heerumne wayya warra jaalatu. Maal jettee asirratti sirriitti dhaggeeffadhaa paartiitti kana. Warri dhiiraa kun yoo dubartiin jaalatte kan akka isaaniitti of tuulu hin jiru. Yoo dubartiin jaallatte kan akka isaaniitti of tuulu hin jiru jedhu. Yoo dubartiin jaallatti jechuun fakkeenyaaf inni osoo hin jaallatin yoo isin jaallatte dhugaadha kooruu danda'a maaliif yeroo baay'ee dhiirri yeroo ofii xabbasi minaamatti tola natti fakkaata hundaa miti garuu asirratti maal jettee yoo dubartiin jaallatte kan akka isaaniitti of tuulu hin jiru soba an akka kiyyaatti dogoggoran jedhaan maaliif ilmi dhiiraa dhugaan jaallattee kabajjee jennaan kan akka isaatti dhugaan si jaallatu hin jiru kan akka dhiiraayyuu amanamaan hin jiru dubartiirra dhiirata irraa amanamaadhaan jedhaan akka kiyyaatti keessattuu yeroo kana keessatti jechaadha inni akkas yoo durbii jaallatte minaam jedhan ilaa dubartoonni hin gowwoominaa akkas jedhamtanii waan akkasii dhaggeessanii baqqaan jaalala koon ittiin ibsadhu waan arge jettanii inni kan bira dhaqee budii isin godha isinii galee Mimi akka yaada keessanitti an asirratti dogoggora guddaadhaan jedhaan maaliif inni jaallannaan of hin tuulu
ofin tuulu. Ashama oduu simbirtuu fi bitintirtuu haati manaa caalaa bultumee siifan tashomee yookaan haati meelbaa manaa baddee makiina makaafattee baddeetan barbaadanii dhabanii silkii ishees cufaa ta'ee uummati jeeqameera. Galata rabbii dhumarra garuu argamteetti. Caalaa bultumee wajjinis warra gumaa taane wallee. Egaa akkuma asirratti argitan wanta kana poost gootee mee maal jedhe waliin dubbisna. Ijoollee koo dhiifamanaaf godhaa. Guyyichi akkas gabaabbata hin seene anoo bakka anan dadhabe hin dandeenye hin darba seheen obsaa ture garuu wanti darbu hin jiru. Bifa jijjiirratee dhufa malee kiyya darbaa hin jiru. Dhiifama meelbaa koo akkati jabaa taate nan beeka. Waaqayyoo hamaatti dabarsee akkasiin kennine abdiin qaba. Kan sitti hime tokkoyyuu akka hin daganne adara. Akkasitti poost gootee jirte jechaadha. Maayini rakkinni artistoota keenya bira jiru. Egaa dhimma isin akkas jettee poost gooteef kan waliin ilaallee viidiyoo kabraa irratti waliin deebinu ta'a. Garuu wanta akkasii hedduu tokko baay'ataa jira. Hedduu tokko nama gaddisiisa. Dubartoonni yaa'u hin jarjaru waan xiqqoo xiqqoodhaaf jarjaru artistoonni keenyas maal akka taatan hin beeknu. Akkas kanaan dura qananiis dhabnee jirra. Rabbi isin eegu. Rabbi isin eegu. መጣች ለኔ ብላ በፍቅሯ ስብላላ ሁሉን ነገር ጥላ አንተ አይበልጥም ብላ መጣችልኝ ፍቅሬ ጓዞቿን ጠቅልላ አልቻለችም መኖር ከኔ ተነጥላ አድማሱን አሳብራ Egaa bisheedhaaf haadha faaxeen yeroo tokko dhukkee walirraa kaasaa jiran amma maxxaash lanii bila በፍቅሯ ስብሏል ፍቅሪ ሲቲን የሮኔ akka marqaatti naanneeffamu jechuudha isin eegalee oromo maayini maaltu deemsifamaa jira bakka wal fuudhuu qabu miti jari kun miti abishini ilaaji danda'amtu durba daaddan waliin makti jedhanii ammoo isin eegalee oromo Adifaatee akkam isaanis hin danda'amanu. Isin gaaraasi isin asii gaara dhatteenyaa wajjin bulan akkaneetta ijoollee wayii daqiiqaa fide dhuman. Daqiiqaan maali? Daqiiqaan abbaa manaa wajjin bulumu. Mee sirriitti natti mi wanticha seenaa na dhibee jira anas. Namticha warra lama qaba. Manni isaa citaadha. Mana lama qaba. Tokko gaaraa tokko gara gadii. Warreen isaa kun wal jaallatti ganama gaafa inni ol bahe isin godanaa wajjin ol baati gaafa taraan gaaraa. Gaafa taraan godanaas isin gaaraas wajjin jennaan akkasitti wajjin jiraatanii ijoollee wayii moratte maali an keessan kun daqiiqaa isinii qabama mootatti wal bira dhatte jetteen maayoo nu wal jaallannettee tu maliifte ka jarree Jarri warreeni jarri lamman iyyuu Itti deebina oromo itti deebina maaliif daqiiqaan qabama buna dhugsiisuudhaa fi annaan galee lamee warri isiniif gale maaliif daqiiqaan qabama maaliif እሺ ቦቲው እና አነስ ዋና አጃይብ ጅራ ቤክታ ዋና ቁና መጅራ ካለ ሰደን ገደካን ጀርቶ ኮቶዩ ወራፍ አባመናቲ ወልፉደን ወልጃለተኒ አባመናም ወስለ ወረ ብራ ዱራኒ ከረ ቤክታ ኤርገይ ከከ ኤምቦዴ ከም ብራፉ ደ ኢሲን ፉደምተ ኩን ሞዲቆ ሲንሱን ዴቢቲ ጀቴ ሸኪ ጉዳ ፍራ ቀብድ mucaa kana ammoo hin jaallatti akkan hin jaallanne hin jedhu amma kanaanutu jaallattu caatii nagaddi immoo beektaa intala wayitu immoo bira dhufteen biyya ala dhuftee jettu maal gooti intala kanaan abbaa manaan barbaaddaan heerumtaa jetteen jennaanii jette siin kunis akka nama dhimma abbaa manaa barbaachaa biyyaa baheetti ennaan anis sin heerumsiisa gaa jette siin kun jennaan achumaan booddee maal godhanii naannoo markaatooti wal fuuchuu ta'e galgala dhufte mana isaanii warran sii arge
hin fuutaa jetteen ati na argitee na fuusifnaan maaltu na dhibe maanan fuudhaa jedheen inni. Ennaan annan akkana jedhu isiin kooti kun abbaan manaa keessuma kanaa itti heerumtaa jetteen. Dhageessaa jennaan amma kanaani itti heerumteen. Itti heerumteen haala jettu rakkinni jara maal amma rakkina jara quunname sitti himuu. Waan nama ajaa'ibu wallaahi uummanni waan inni jedhu hin beeku anillee kanuma jedha. Halkan yeroo ciisan kilaasii tokkittii kireeffatee jira. Kilaasii kana akkamitti wajjin ciisaa anoo rakkadheeraa jedhee na gaafate. Manni kiraadhaa lama kireeffachuuf hin danda'u. Hin fiddee ani seennan halkan ciisu isii kanattan garagalee ciisamu isii kanattan garagalee ciisaa naan jedhe beektaa wallaahi jennaan isii hangafatti garagalii daninaan hin jedheen. Isii qutisuutti bicuu garagalii jennaan maaloo siinoo sabiyyiidha nan jaalladha isiin natti fide guddaa isiiti ammayyoo barbaaddeyyuu yootuma isiin naqxee na himatteeyyuu ani isiin na fuusisen jedhaa ana waan na dhibeen qabu mana fidde ani isii shakkiinarraa qaba malee ani otoo isiin na fuusisuu dhabde warra fuudhaan jiru jedhe. Maal akka yaaddee fidde immoo hin beekamne jechuudha. Maal akka yaaddee fidde hin beekamne ani gaa akkanan jedheen maal akka yaaddee fidde hin beekamne garuu of eeggadhu jedheen nu kennoonni badaa miti onneen keenyas tokkittiidha deebinee immoo sharrii yaanna taanaanis immoo hin yaanna waan ta'eef maal qaba miskiina caatii nagadoo hoo. Inni caatiyyuu miti hoo margi hojjetayyuu hojii ijoolleedhaa bar gurbaanni nama cimaa miti jennaan dubbii kanaan na rakkisee maal naa goota akkam naa goota naan jedheennaan lakki ani isa kana waan godhuun qabu erga siinsi fuusifte jara lammaniifuu mana kireeffadhu yookiin immoo sii qutisuu dhiisikaa jennaan lakki wallaahi siina fuusifte dhiisa malee jedhe isiin fuudhe kana hin dhiisu sabiyyii wayitoo siinoo akka dhiisanuu miti jedhe hin bareeddi jennaan amma kana kolfee dhiisee isa sossobee of sodaatela kanarratti immoo mee isin uummanni waan jettanu qabdanii isin mee murteessaa murtee kana murteecha hin dandeenye beektaa. Nuuf hin danda'amne murteessaa biyyuun ilaaleetta murteessu. Biyyuun ilaaleetti murteessuu wayii. Hin jabaataa. Injabaataa gaa murteessaa mee biyya murteessu malee. Otuu siiti ositti hin jabaatu. Lakkisaa foon ulfaata. Mee murtii isa kana murteessaa isa kana osoo hin taane kan na dhibe jechaadha. Isuma dhugumaati baay'ee haasaadhuma dhugumaati malee qoosaa waan argame ta'e inni isin warra amma dubbatte jechaadha. Annaa inni asirratti murteesse jechaadha. Dhiirooche warra sii fiddee lammaffaa isin buusiftu rabbi isin haa kenna. Rabbi isin haa kenna isii lammaffaa fiddee manatti isin fidde. Isii dhumti fidde maaliif mana isiin kireeffatu ture yoo akkas ta'e. Abee warra akkasii jirti. Isa kan biraa dhiisaa isii warra fiddee lama. Ataatu si akkasii rabbi isin kennu dhiirooche rabbi isin kennu. Dubartoonni immoo warri ta'e isin dhaggeeffataa jirta akkasii isin godhuu isin akkas. Paastarii Deengaddagaa fayyitee ta'ee oksijiinii irraa baasee namichi sun du'e hedduun keessan dhageessanittus beektu jedhee tayyaadha. Isaan wal qabatee innis bahee deebi'ee guyyaa isaa ga'e akkasitti du'e jedhee dubbateeti jira jechaadha. Isaan wal qabatee achirratti immoo namoonni hedduun falmii isaanii kaasaa jiru. Torban kana miidiyaarraa raajiin Masarat nama ajjeese maal yeroo namni kaleessa Deengadda fayyuu naan lallabduu akka kana maaltu si dhoowwe? Nama ajjeese maal godheen nama ajjeese nan kadhadheef kadhachuun ga'e kooti fayyisuun ga'e waaqayyooti. Jalqaba irratti maatii warra gaddarra jiraniif waaqayyo jajjabina isaa laatuu fi raajii isin akkuma jettan isin homaan balleessine garuu maa inni nama sirriitti dhukkubsatetu isin bira dhufe warri amma wanaa warra showuudhaaf dhufan turan inni kun garuu dhuguma nama dhukkubsate dhufe waan ta'eef kanaaf isin shawwadamtanii. You are free jechuun nama ortic valve disease qabu waan akkasii kana firiin godhamiti haakimootas waaqayyotu uume waan ta'eef oksijiinii irraa baasanii gatuun kun dogoggoruma isa dhiifama gaafachuuti isin irra ture defend of gochuu caala. Egaa maa inni oksijiinii baasanii gatuun akka wiilcheerii gatuuf akka kiraanchii gatuu salphaa miti jedheetan yaada waliin fakkaatu isa sanaan kanaaf mee irra deebi'aati ilaala waan gootan kana. Haakimoota waaqatu uume ogummaa fayyaas waaqumatu namaaf kenna waan ta'eef bakka tokkotti utuu waan hubannoo gahaa hin qabne tuttuqamuu hafee gaariidha. Egaa nama sirriitti dhukkubsatetu isinitti dhufe
Kanaaf yeroo kaanis mee warri dhuguma nuyi raajota hin fayyisna kadhannaan keenya hin fayyisa warri jettanii hospitaala dhaqaati hospitaalarra kottaati nuyi namoota dhukkubsatan baay'ee qabna jara isinitti himnaati kottaa jara fayyisaayii jenne miidiyaa adda addaatiin kan akka qoosaattis ergaa daddabarsaa turre kanaaf yeroo baay'ee waldaa keessa duwwaa miti gaa fayyinni dhugaa taanaani dhaqaa hospitaala ilaa namoota akkana dhukkubsatan kanaaf kadhadhaa nutti argisiisaa galatoomaa gaa'umaafu. Raajii Masarat maal jedhe waa'ee du'a mucaasa oksijiinii irraa baasee sana deebii kenne irraa Raajii Masarat mee viidiyoo isaa dhaggeeffannee walitti haa deebinu. I don't care. Nadaabun dandeessanii. Amma torban kana miidiyaarraa Raajii Masarat nama jeesse maal yeroo namni kaleessa dheengadda fayyuu naan lallabduu akka kana maaltu si dhoowwe nama jeesse maal godheen nama jeesse nan kadhadheef kadhachuun ga'ee kooti fayyisuun ga'ee waaqayyooti akka waan mucaan asitti du'e hospitaala bahee dhufeen gargaarre hospitaalatti immoo deebi'e oksijiiniin kan hospitaalaati hin du'e Immileensi lubbuun lakkoofsan qabne guyyaa gara guyyaatti jaamaan meeqa banamee naafti meeqa diriiree du'aan meeqa du'aa ka'e maaf hin dubbanne yeroo san. Egaan Raajii Masarat waa'ee du'aa mucaadhaan wal qabatee deebii kennaniiru. Raajii Masarat wantaan isiniin jechuu barbaadu dogongortaniittu. Bakka kamitti dogongortanii yoo jedhu akkuma asirratti dhageessan namoota hedduutu falmii kaasaa jiru jechuudha. Kana malee immoo gara biraatiin immoo Abdii Raggaasaa waan jedhu fayyeeraa dubbataara garuu haalli inni irra jiru mee ilaalaa kana fakkaata. Hedduu tokko garaa nama nyaata, hedduu tokko nama gaddisiisa. Gargaaruu dandeessan egaa hammas akkaawuntii asirra jiruun gargaaruu dandeessu hedduu tokko garaa nama nyaata rabbi si haa fayyisu. Rabbiin gaafa isin fattanu durbaan isin hin fattanin. Durbaan isin hin fattanin cimaadha. Durbaan fattanamuun cimaadha. Omti biraa salphaadha. Durbaan hin fattanaminaa. Maaliif argitanitti artistoonni keenya hedduun iyyuu sababii durbaatiin kan hojiirraa bahe hedduutu jira. Inni wayi viidiyoo irraa qabadhee fi kana fakkaataa isinitti horreessin barsiisin kan ministeera yaada. Yaada keessan koomentii irratti barreessuun dagatinaa. Haga viidiyoo kabiraatiin walitti deebinutti Oroo Show. Bye.